irra hedduun keessan itti gammadani anis waan hin gammade isiniif fidee dhufe garuu barumsa kana nama hin beekneef malee namoonni tokko beekuu danda'an warri hin beekne silaa beektani bilbila keenya eeguuf qulqullina bilbila keenyaatii fi bishaan irraa eeguuf hedduu murteessaadha. Kanneen mana arbaa keessas ta'e kanneen mana barraa aduu keessa ijoollee dhiiraas ta'e ijoollee shamarraas ta'e kun waan murteessaadha. Bakka hedduutti isin gargaara. Kun immoo bilbila akkaataa isin fuulaan cufattanu masalan akkasitti ofitti qabnaan bilbila kana agartan jedhee yaada akkasitti ofitti qabnaan ni banata qulfii ifa isiniif ta'a qulfii ramzii fuulduraa kanaa fakkeenyaaf akkas goonee koodiitti nannee banna miti amma fakkeenyaaf laa garuu akkasitti fuula keessaniin banattani ifa isiniif ta'a kana isin agarsiisa har'a bilbilli kun duwwaa lama isiniif gara E02 kan viidiyootti waraabaa kun immoo A20 dha A12 jechuudha bilbila kana irratti naaf dalaguu dide akkanii aappii adda addaa irraa guboo hin gaafate bilbila kana irratti basmaanis na dalaguu dide garuu waa lama kan akkasiin basmaan cufattanu viidiyoo itti aanu keessatti na eegattani kun immoo har'a akkaataa isin fuula keessaniin cufattanu bilbila kana irratti naaf hin dalagu warroonni bilbilli keessan xixiqqoo dalaguu dhiisuu danda'a garuu A20 dhaa olii kan bilbilli gaggaariin hedduun dalaguu danda'a kanaafuu aga dhumaatti na hordofaa kanneen YouTube channel kiyyaa fi haaraa taatan YouTube channel kun haaraa akkuma argaa jirtanu dhiyeenya kanaan bade nama 1,000 guutuun dirqama kanaafuu sababa kana niyyee barumsa YouTube kanaafuu addaan kutee YouTube jala qofa taa'is warri Facebook irratti na hordofaa jirtanu linkii Telegram tuqattanii Telegram jala godhuu hin dandeessani join gootanii achiin gara YouTube dhaxxani yookaan immoo qaxxaa linkii tuqattanii gara YouTube dhaxxaniiti guyyaa muraasa qofa kanaafuu na offolchaa isiniin jedha wassalaamu alaykum gara YouTube deemaa baradhaa. Egaa obboleewwan kiyyaa mee isin agarsiisaa karaa lamaan isin agarsiisaa jalqaba warri siitingii keessa seenuu isinitti ulfaatu namoonni tokko siitingii keessa seenuu isinitti ulfaata fakkeenyaaf siitingii keessa dhuftanii karaa dhiyoon isin agarsiisan bakka sarchii kan tuxxanii fakkeenyaaf afwan bakka sarchii kanatti dhuftanii faa dhiifama faa caa barreessitani isiniif galee kunu akkanatti isin dhufa jechuudha akkanatti isin dhufa isan xiyyatti mare kana face recognition jedha fakkeenyaaf waggaa asirratti dhuftan karaa hedduun isinitti dhufa fakkeenyaaf isa gad tuqxanii mee asirratti hogganii dhufee kana gad tuqxanii isuma barreeffama jalqabaa kana gad dhuftani sana booda bakka an xiyya itti qabe kana isiniif ifataa jedhee yaada bakka biraa tuquun keessan ni mala kanaafuu inniyyuu fakkeenyaaf amma isiniif ifataa waggaatti barreessitanii kaatanii faa caa isinii barreessinaan kun isinii dhufanniyyuu waggaa akkasitti tuqxanii akkas gad tuqaaftan isuma isinii dhufa jechuudha barreeffama sana isinii dhufuu dhiisuu danda'a karaa lamaan isin agarsiisan sana booda kunoo gubbaa irratti isa majammaraa irratti tuqaastanii sana booda qulfii bilbila keessanitti naqattanii ifa isiniif ta'a qulfii bilbila keessan irra jiru ramzii fakkeenyaaf amma itti naqadha kunoani itti naqadheera jechuudha ramzii jawaala keessanii nekisti akkasitti tuqxanii sana booda akkasitti isinii dhufa ifa isiniif ta'a akkanatti wagga isinii dhufee kunoo isa lammaffaa haa tuqxanii isa barreeffama lammaffaa mallattoo fuula argattan miti amma fuula kiyyaan hin banadha mallattoo fuula argattan jedhee yaada amma bakkatti kontiinuu itti kanan tuqaan fuula kiyya egaa amma fuula kiyya ni agartan miti amma kanatti 15 30 50 60 65 70 80 85 90 95 97 dhibba fudhatee jira amma ma'asalaama ifa isiniif ta'a akkasitti fudhata jechuudha bilbilli ofiin akkasitti fudhata xayyib karaa itti aanu immoo isin agarsiisa siitingii keessa dhuftanii dhiifama siitingii keessa dhuftanii akkas ol harkiftanii dhiifama mee isin agarsiisa karaan amma isin agarsiise yoo isin galuu dide karaa gabaabduun akkas dhuftaniituma siitingii keessan gad tuqxanii akkas ol harkiftanii bakkattoo kana kunoo bakkan xiyyeetti qabeef xiyyeetti mare kanala akkas ol harkiftanii asirratti namoonni hedduun hin galu bakka qulfii kana osoo hin taane isa gad dabarfattaniiti wagga tokkoof akkas gad cuqaaftanii
ifa isiniif ta'a asirratti dogoggortu hedduun keessan siitingii keessa gizee galtanii akkan ol harkiftanii bifa siin beektanii bifa aappitti kana anxiyyatti isinii maraaraa waa hedduu isin agarsiisaan jira wagga tokkoof akka gassu qaaftanii sana booda majammara isa gaara gubbaa tuttanii isa gaara gubbaa akkasuma ol harkiftanii majammara anxiyya itti qabe kanatti isin dhufa akkas tuqaaftanii sana booda koodii bilbila keessanitti naqattanii banattanii akkasitti banattanii next gootan wagga banamee kunoo isa lammaffaa kanarra isinii dhufa wagga tokkoof isa lammaffaa kan remove jedhaas ta'u dhiifama obboleewwan kiyyaa anamma irra deebi'anii gubeetan dhufe dhaqee nan gubee dhufe sin agarsiisuu jedhee bakkuma ammaatti deebitanii kan rukuttanii sana booda bakkuma olii kan rukuttanii anamma remove godheen dhufe wanta kana ramzii gasaan banattanii remove godheen dhufe amma na seensisa jechuudha amma na seensisa remove na gaafate amma na seensisa akkas tuqa na seenseera amma sila dura irratti remove na gaafate gatii hojjetadhee jiru jennaan amma bakkatti bulee gara gadiin xiyyatti qabe kana wagga tokkoof kan qoqqaastani fuula sirrii ta'etti qabdanii fudhata amma 30 60 65 70 80 85 90 95 dhibba fudhatee jira salaamu alaykum isan ifa isiniif ta'a jedhee yaada isatti barreessuu sanarra kanatu afdala irra gaariidha warrootaan beekneef akkas dhuftanii kunoo bakkatti namni wallaan hin jiru akkasitti xuxxan jechuudha akkasitti namni kana nama hedduuf ni gala jedhee yaada kanaafuu galatooma subscribe godhaa YouTube keenya like godhaa nama hunda biraan share walii godhaa YouTube kun haa guddatu salaamu alaykum